Ashamar kafuunee daawwattootaa fi kabajamtoota leensaa mul'unaaf amolee jirtu nagaa keessanii inni nagaa kooti galata waaqayyoo inni nagaa keenya ta'ee maqaan isaa eebbifamu maqaan isaa ajajamu galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u dursee kan hin galateeffadhu waaqayyoodha kan guyyaa har'aatiin naga'e kan akkana akkas fuuldura keessatti ba'uuna godhe isaadha waan ta'eef galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u jechuun barbaada. Daawwattoota keenya kabajamtoota keenya ittaansuudhaan channel kanaaf aaraa warri taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti akka makamtan jaalalaan isin gaafadha. Daawwattoota koo kan baay'ee isin jaalladhu baay'ee isin kabaju kan duras nafaana turtanii hamma irraatti nafaana jirtanii like share comment subscribe gochuun viidiyoo kan gad xumuraatti ilaaluudhaan na duukaa turaa isiniin jechuun barbaada. Daawwattoota koo baay'ee kan isin kabaju kan baay'ee isin jaalladhu gaaffii baay'ee nuuf dhiyeessitanii otoo isiniin deebisiin kan turre hangarraatti jechuudha. Gaaffii keessan dubbisaan ture hunda keessan jechuudha. Gaaffii keessan dubbifameera garuu deebiin arganne waan ta'eef jechuudha. Obsaan nu eega kanaaf mul'unaa jechuudha. Mul'unaan xiqqoo biizii ta'eetu inni hojjanna galgala yeroo inni hojiidha galu waan hin caqacaquu fi natti haara jedheen natti haaraa jira jechuudha. Baay'ee tokko natti walitti buune sababa kanaatiin jechuudha. Kanaaf dhiifama naa godhaa obsumaan nu eega. Gaaffii hunda keessan utuun bira hin darbiin hunda keessaniif gaaffii keessan nan deebisa jedhee hin deebisne jedhee nan yaada isa wajjin walii galleerra. Kanaaf obsaan nu eegaa gaaffii keessan shillaa gochuu keenya miti isiniin jechuu barbaada. Ittaansuudhaan immoo gaaffii baay'ee na gaafattanitti waa'ee kaargootiif jechuudha. Waan sadiin qabadhee isiniif dhufe jechuudha. Waan sadiin qabadhee isiniif dhufe. Sadan kun maal inni yoo jettan tokko gaaffii waa'ee kaargootiif waa'ee yeroo biyya galtan kiiloo hammamii akka fudhattanii galtan information isaan qaba waan ta'eef barana isiniif himeera. Isa isiniif himee waan hin jiruuf amma immoo gaaffii sadan kana tokko waa'ee kaargootiin isin hima, lama waa'ee yuutuubiitiin isin hima, sadaffaan immoo gaaffii baay'ee na gaafattanii already amma hin dandeessiniif hin deebisachuudha garuu waan sadii irratti xiyyeeffadhee dhufe jechuudha. Sadan kuni waan xiqqoo sin bohaarsu sin kolfisiisus keessa mammakaan jira waan ta'eef viidiyoon koo kaleessa hidhiin koo akkas guddate ani dhumarratti gorsa isiniif dheerachuudha. Viidiyoon akkasitti waan hin hojjadheef sababa hin hojjadheef hin qaba annama waaqa sodaatee jiraatudha. Viidiyoo sana otoo sodaadhuutiin hojjadhe jechuudha. Maaliifi wanti akkasitu jira jechuudha. Appilikeeshinii akkasitti hojjetutu jira. Ana miti dhiifama naa godha. Warreen naatanii dhuftanii rifattanii karaa keessaa himuudhaan maanni leensaa dhuguma waldaa araaraa dhaqinaan jettanis jirtu jechuudha. Lakkeen nagaa kooti galata waaqayyoo ammarraa hamaan tokko nan arganne galanni isaaf haa ta'u dhibeen nan arganne jechuudha. Dhibeen nan argatiin akkuma nagaan natti dhaga'ame nagaan isaa dhaga'amu nagaan na bira jiru sin bira isaa jiraatu. Mana koo keessa nagaa jira, maatii koo keessa nagaa jira, nagaan akkasumas sin biratti isaa argamu jechuun barbaada. Inni tokkoffaan waa'ee kaargoo isinitti himeera. Yeroo kana seerri bahee yookiin immoo keeyyanni bahee barreeffamee lafa taa'ee jira. Keeyyata sana keessatti miini halaa galu hundumtuu akka qaraxamu dubbateera jechuudha. Seerumatu jira, seeruma kaabee jira jechuudha. Mi'a baay'een bitee maalan godha leensaa jettee mi'a carqii boolee keessatti waan qaraxamu natti hin fakkaatu. Karaa kaargoo garuu hundi isaa qaraxa. Kiiloo siif lafa kaa'amee jira kiiloo 46 kiiloo 23 jedha 25 shaantaa keetti naqachuu dandeessa. 25 inni darbachuudha. Kiiloon garuu kan tikkeetti irratti barreeffamee jiru kiiloo 23 isa isiniif himeera jechuudha. Kiiloo 23 barreeffamee jira 25 naqachuu dandeessu jechuudha. Kiiloo 25 shaantaa lamatti jechuudha. Shaantaa tokkotti fuutanii hin bayina. Kan lammataa immoo waa'ee kaargoo irratti kaargoo wanti galu hundumtuu tokkoon irratti barreeffama jechuudha. Qaraxa akka kanfalamu jechuudha. Leensaa maashina xixiqqoo keessa naqachuu hin danda'u shaantaan fudhee galu keessa jettee jirta. Booleetti tokkoon hila kun akkasittiin fattashama jechuudha. Akkanattiin tokkoon carqiin keellee akkatti fattashama jechuudha. Boolee keessatti warra argitan jirtu jechuudha. Ganama barii yoo ganama galta ta'e ganama namni si fattashu hin jiru. Akka carraa yoo sirra bu'e malee jechuudha. Ganama warri galu hin fattashamu. Guyyaa warri galu hin fattashama. Galgala warri galu hin fattashama jechuudha.
anna aggaxameera waan takkasii amman deddeebu keessatti jechuudha. Ganama barii garuu hin fattashamtu jechuudha. Halkan hin fattashamta. Halkan dhaabbatee kan fattashu jira. Carqii keellee akkasitti fattashu jechuudha. Galgalan galee saalanaa jechuudha. Kana waan xixiqqoo waan laman ta'e malee tokko shaantaa keessa uffata martanii naquu dandeessu. Jala jechuudha akka cabnetti maashina siyyuu bitachuu hin danda'ama. Birrii keetii yoo madaamii sii bitti ta'e isaan alatti waan hin taane akka duratti mi'a akka salphaatti galfachuu nafeera jechuudha. Kana kan isinii deebisu jechuudha. Lammaffaan immoo leensa laftii meeqaan argama lafa bitachuu barbaada jette obboleettiin koo tokko. Lafti hamma yeroo kanatti akka salphaatti hin argamu. Wanti gara baadiyyaatti katamaa keessaa achi waxaa jedhee jiru jechuudha. Keessa akka achi bahee jiru jechuudha. 500 gadi hin jiru jechuudha. 200 gadi 300 gadi hin jiru jechuudha. Sini galee duratti sinafee lafa bitachuun garuu birrii keessan baankii kaawwatu baattanii inni kun filatamaadha. Lafa bittanii osoo keessanii inni kun filatamaadha jechuudha. Isa kana lafa bitaatii kaa birrii baankii hin kaayina nama sinii ta'u yoo jiraate ta'e namni siniif yaadu yoo jiraate ta'e birrii hirgaati lafa bitaa kaa lafti dachaa dabala jechuudha. Waan takka lafaatti nama sooromsu hin jiru jechuudha. Sinii galee waan takka lafaatti nama sooromsu hin jiru jechuudha. Namni toon gaafsana lafa bituu baadhee birrii koo baankiitti naqee har'a faayidaa naaf hin qabu jechuudha. Birrii nama mana amma kanaa na ijaare jechuudha. Lafa amma kanaa kaaree 400 kan naa bite kuni jechuudha. Sini galee gorsa ishii kana sirriitti fudhadhaa. Yookiin lafa bitaa kaa yookiin manuma baadiyyaa keessa waxaasaa jedhu bitaatii kaa rakkoon qabu. Booda si fayyada jechuudha. Baadiyyaa waan sin jiru baadiyyaa du'aan ta'in. Baadiyyaa du'aan kan katamaatti kunoo caafii gubbaa ta'e yaatu. Rakkoon qabu boodaaf si fayyada jechuudha. Kanaaf birrii baankiin kaayinaa inni sadaffaa inni lammaffaa isa kana inni sadaffaani biyya Dubaay keessa warri jirtan viizaa warri hin qabne warri waraqata hin qabne yeroo kana qabamanii mana hidhaa galaa jiru wanta ta'eef of eeggannoo akka gootan isiniif himuu dhufe jechuudha. Dubaay keessatti mana iyyuu cabsanii akkuma Saawudii sanatti itti seenanii guuraa jiru waan ta'eef jechuudha. Of eeggannoo guddaa godhaa. Warri hojii malee teessanis immoo karaa keessaa na dubbisaa namni jira jechuudha. Hojii yoo barbaadanii jechuudha. Kanaaf Dubaay keessa warri hojii malee taa'aa jirtanii jechuudha. Akka carraa ta'ee obboleettii tokkoofin hojii gaafadhe jechuudha. Obboleettiin sun garuu amma silkii isheellee nan dhabe hojii dhabee jira leensaa naan jettee akka carraa ta'ee nama wayii biiroo gaafadheef jechuudha. Leensaa nama hojii barbaadu yoo argite nuuf himi. In barbaannaa naan jedhanii jiru wanta ta'eef jechuudha. Naaf bilbila koo kaayeera waan ta'eef jechuudha. Suuraan gadda gadhiiserra bilbila kiyya kaayeera. Isin immoo achirraa fuudhaatii naaf dawwala. Warri Dubaay jirtan warri hojii malee teessanii jirtan diraama 200,000 jechuudha. Warri hojii barbaadan yoo jiraatanii jechuudha. Kana isiniif himuu dhufe jechuudha. Kanarraan kan hafe daawwattoota koo isinin jaalladha isinin kabaja guddaa isiniif qaba. Iddoon balleessitti na gorfadhaa. Iddoon dogoggoretti leensaan taane iddoo kanaatti deebi'ati nama akkasii miti jedhaati. Na gorsaa na deebisaa an nama gorsa dhaga'uudha. Sini galee nama gorsaa dhaga'u waanan ta'eef jechuudha. Dhugaadha. Sodaatee nama gorsa dhaga'ee deebi'uudhaan. Nama kabajuudhaan. Kabaja namaaf nan qaban. Nama nan dhaga'ani. Kanaaf arrabsa tokko dhiyeessinaati. Warreen arrabsitan dhiifama naa godha. Anaafumaan gootanii jechuudha. Arrabsitaniif arrabra keessan qofatu xuraa waan ta'eef amalli koo sana arrabsitan sana isa jettan sanaan yookiin caaluu danda'a yookiin immoo isa keessayyuu hin jiru ta'a jechuudha. Ani sinin arrabsu, sinan jaaladha, sinan kabaja. Amalli koo amma na argitan kana. Warri jibban irraa qabdan immoo isaa jibbi faayidaa tokkoyyuu hin qabu. Sini galee jibbi faayidaa tokkoyyuu hin qabu. Warri nama jibbitanii jireenyu keessantuu qilqil jedha malee ana faayidaa hin qabu jechuudha. Ana na arrabsituu natti laxxafamu narraa mul'atu natti dhoobameen taa'u. Sini galee warri nama arrabsu jaallattanii jechuudha. Dhiisaa nama arrabsinaati.
sirrii mitiin isiniin jedha. Gorsa kana sirriitti fudhaa. Fuula Waaqayyoottis fudhataman qabdanii, fuula namaattis fudhataman qabdanii. Arrabni keessan akkasumas hin bara. Nama arrabsuudhaa fi hin ariifatina. Warri nama arrabsitan isa arrabsuun sirrii miti. Ani viidiyoo kaleessaa irratti kan hojjedhe appilikeeshinii akkasiitu jira. TikTok irraayyuu dhaqxanii ittiin hojjechuu dandeessu. Ani samiti kunoo nagaaman jira. Garuu dhumarratti gorsan isinii kennee dhageessanittu. Ijoolleen keenya wal guddisuu hin beektani. Laayikillee walii tuquu hin dandeessani. Guddina waliif hin yaaddani. Waliin jaalattani. Waliin kabajjani. Ijoollota hamaarota ilaalaa. Isiniin galee. Kana isiniin jedhaa nagaatti turaa. Chaawu. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti turaa. Like, share, comment, subscribe godhaa. Chaawu nagaan.